nuti hojjettoota baankii Gadaati jechuun shakkamtoonni maamiltoota baankichaa gowwoomsaa turanii poolisii waliin ta'uun to'annoo seeraa jala oolchuu isaanii gorsaan seeraa baankichaa obbo Mul'ataa Dabalii ibsanii jiru. Jaalama Barraa gabaasa dabalataa qaba. Baankiin Gadaa baankilee dhuunfaa biyyattii keessatti dhiyeenya hundaanii hojii jalqaban keessaa isa tokko. Baankii haaraa ta'uu isaarraan kan ka'e namoota hedduuf carraa hojii uumaa jirutti fayyadamuun namoonni tokko an hojjetaa baankichaati baankichattiin isin qacarsiisa jechuun namoota gowwoomsuun maallaqa irraa sassaabaa jiraachuu isaanii bira ga'uu isaanii gorsaan seeraa baankichaa obbo Mul'ataa Dabalii ibsa addatti OBN'if kennaniin himaniiru. Maqaa baankichaatiin yakka gowwoomsuu gaggeeffamaa jiru irratti odeeffannoo argatan karaa miidiyaa hawaasaa baankichaatiin uummataaf qooduu isaaniitiin miidhamtoonni gara baankichaa dhufanii eeruu kennuu isaaniitiin Koomishinii Poolisii Oromiyaa waliin ta'uun shakkamtoota to'annaa jala oolchuu isaanii obbo Mul'ataan ni dubbatu. Godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidollootti shakkamtoonni 3 eeruu miidhamtoonni dhuunfaa taasisaniin to'annoo seeraa jala oolanii gara Finfinnee yookaan gara Shaggar akka dhufan taasifamaniiru. Kan biraa shakkamaan biraa immoo achuma godina Wallagga Lixaa magaalaa Mandiiti qabamanii akka dhufan ta'aniiru. Himati kan dhiyaateef manni murtii waliigalaa Oromiyaas ragaa jiru qulqulleessuun dhaddacha bitootessa 18 bara 2017 ooleen murtii yakkamtoota ni barsiisaa kanneen biroos ni akeekkachiisa jedhe murteessuu isaas eeran. Koomishiniin poolisii sadarkaa koomishiniitti xiyyeeffannaa olaanaa itti laachuudhaan yakka kana qorataa turaniiru. Erga qorataniin booda himata isaanii gara mana murtii waliigalaa Oromiyaatti dhiyeessanii shakkamtoonni 4 dhiyaatanii arfan keessaa yakka goyyoomsuu yakka maltummaa fi maallaqa seeraan ala daddabarsuu jedhuun himata hedduudha kan irratti hundaa'e. Shakkamaa tokkoffaan Yaadasaa Beessaa kan jedhamu hidhaa cimaa waggaa 20 fi qarshii 20,000tiin akka adabamu ta'eera. Inni lammataan obbo Dhibbisaa Tasfayee kan jedhamu hidhaa cimaa waggaa 13 fi qarshii 7,000. Obbo Caalaa Makonnan kan jedhamu hidhaa cimaa waggaa 7 fi qarshii 5,000. Obbo Gaaromsaa Qanneessaa kan jedhaman hidhaa cimaa waggaa 7 fi qarshii 5,000 akka adabaman ta'eera jechuudha. Yakkamtoota kana to'annoo jala oolchuun olaantummaa seeraa mirkaneessuuf tumsaa Koomishiniin Poolisii Oromiyaa fi Abbaan Alangaa Waliigalaa Oromiyaa taasiseefis galata dhiyeessaniiru. Hooggantoonni godina Shawaa Kibba Lixaa aanaalee 12 fi gandoota garaagaraa godinicharraa dhufanii hojiilee misoomaa gurmaa'insa caasaa gandaa godina Shawaa Lixaa aanaa Adaa gandoota Karfee Bakkoojjii fi aanaa Lumee magaalaa biyyootti hojjetamaa jiru daawwachuudhaan muuxannoo qooddataniiru. Hojii kenniinsa tajaajilaa mirkaneessuu carraa hojii uumuu fi gama maraan badhaadhina maatii mirkaneessuuf hojjetamaa jiru fakkeenyummaa gaarii kan qabu ta'uu fi gandoota isaaniittis muuxannoo kana babal'isuuf kan hojjetan ta'uu hooggantoonni kunneen himanii jiru. Daawwannaa kana irratti kan argaman dura ta'anii koree dhaabbii dhimma misooma magaalaa Caffee Oromiyaa obbo Abdul Qaadir Hussein erga gurmaa'insi caasaa gandaa gara hawaasaatti gadi bu'ee nageenyaa fi misoomni mirkanaa'aa jiraachuu himanii jiru. Itti gaafatamtoonni waajjira paartii badhaadhinaa godina Shawaa Bahaa Aadde Almaaz Fayyisaa immoo fayyadamummaa uummataa dhugoomsuu fi muuxannoo gaarii gandoota godinichaa hundatti babal'isuu fi xiyyeeffannoon hojjechaa jira jedhaniiru. Waldaaleen hojii gamtaa 20 ol ciminaan hojjechuun gara indastiriitti ce'uu ibsanii itti gaafatamaan waajjira carraa hojii uumuu fi ogummaa bulchiinsa magaalaa Bishooftuu obbo Dassaalany Taarikuu Kibree Zalaalam gabaasa dabalataa qaba. 2010 dura dhaabbilee mootummaa fi dhuunfaa keessatti qacaramee hojjechaa akka ture kan dheere dargaggoo Darajjee Asraat bulchiinsa magaalaa Bishooftuu keessatti waldaatiin gurmaa'uun ogummaa yuunivarsiitiitti barataniin carraa hojii kan uummatan jijjiiramaa as ta'uu dubbata. Fiber glassiin kun teeknooloojii haaraa ta'uu irratti immoo keessattuu renewable energy dha wal qabatee fakkeenyaaf akka wind turbine asirraa hojjetama. Namoota biraatiin hodoo walitti gurmooftanii iddoo argachuu dandeessanii hojiin keessa nama hojjechaa jirtan kun bareedaa waan ta'eef baay'ee barbaadamaadha kan jedhan namoonni tokko yaada nuu kaasaniin nama dabalannee nama 5 taanee gurmoofnee iddoon mootummaan iddoo nuu kennee galii gibiraa qofa miliyoona 1.9 galchine. Oomishawwan bu'aa faayibarii teessoowwanii fi tajaajila manaa fi biiroof gargaaran dabalatee meeshaalee miidhaginaa fi magariisummaa magaalaaf gargaaranii fi kanneen biroo oomishaa jiru. Dargaggoota 80 waldichaan miindeeffamuun carraan hojii uumamee fi hojjechaa jiran keessaas dubbifneerra. Dargaggoonni yeroo baay'ee hojii dhabanii tan badhee hojii dhabanii olii gad deemaa turan
asitti dhufanii immoo hojii kan argatanii hojii kan hojjechuu isaaniitiif hojii guddaadha. Baay'ee namatti tola. Ciminaan hojjechuun lafa investimentii bulchiinsi magaalaa Bishooftuu mijeesseef irratti ijaarsa jalqabaniiru. Gaceenii amma waggaa lama ta'a garuu yeroo ammaa kana amma already heeyyama investimentii fudhannee ijaarsaa fudhannee lafaaf kan beenyaa kaffalee liizii kaffalee jirra. Itti gaafatamaan waajjira carraa hojii uumuu fi ogummaa bulchiinsa magaalaa Bishooftuu obbo Dassaaleen Taarikuu magaalichatti waldaa kana dabalatee waldaaleen 20 ol ciminaan hojjechuun gara investaraatti ce'an jiraachuu himanii. Mootummaan jijjiiramaa kuni kanaan dura kan jecharra darbee qabatamaan hojiiwwan bal'aa dargaggoonni bal'aan akka carraa argatanii ofiif jijjiiranii biyya jijjiiran keessatti gahee isaanii akka bahan taasifamaa kan jiru ta'uusaa kan agarsiisu. Dhaabbataan barnoota olaanaarraa ogummaa injiinariingiitiin eebbifamuu kan ibse dargaggoon Marabbaa Dheeressaa bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Galaanitti dargaggoota of jalatti gurmeessuudhaan ciminaan hojjechuun warshaa saamunaa akka hundeeffatan dubbata. Gurmaa'uun jijjiiramni naaf fidee dhufe tokko poozishinii barattee baateen hojii mataa keetii liid goote ofii keetii ogummaa baratte sanaan waan baratte sana ofiifis ittiin hojjattee waan hojjette sanaan immoo hawaasni keetis karaa qulqullina ta'een irraa fayyadamee asis immoo sammuu qulqulluudhaan otoo namni sin ergatin hojii kee ati ofii ergamtee ofuma keetii hojii kee hojjattee eenyu jechuun sun jijjiirama isa guddaadha jechuudha. Lammataa immoo namoota daabboo nyaachuu hin dandeenye gaafa ofii keetii daabboo nyaattee namoota daabboo nyaachuu hin dandeenye daabboo nyaachiftu jijjiirama guddaadha. Oomisha isaanii magaalaa Finfinnee dabalatee magaalotii naannolee biyyattii fi bulchiinsota magaalaatti dhiyeeffachuun rakkoo gabaa akka hin qabne kan eere dargaggoon Marabbaa Dheeressaa daldaltoota gatii keemikaalaa qaaleessan irratti mootummaan hordoffii akka godhu gaafateera. Amma nama 8 taanee gurmoofnee birrii miliyoona amma kanaa sochoofnu kuni carraa hojii nama 37 humne kun nama kanaa oliif carraa hojii humne dargaggeessa bakka jiru kanaaf fakkeenya taanee namni hojjetee akka jijjiiramuu danda'u sadarkaa investara gurguddaatti oomisha keenya immoo sadarkaa biyya alaatti baasnee hamma gurguruu dandeenyutti dhaabbatoonni suni gaafa biyya keessa galchanii eeyyama qabu firii taaksii galchu. Sadarkaa biyya keessa dhufee garuu gaafa nutti immoo gurgurani taaksii san nutti daanii nutti gurguru jechuudha. Keemikaalonni kanaan dura naannoo baarmeela tokko 90,000 80,000 bitaa turre amma naannoo 390 bitaa jirra jechuudha. Akka rakkootti otoo mootummaan xiyyeeffannootti kennee qaala'insa keemikaalota alaa galan kana osoo xiyyeeffannoo fi hordoffii itti nu godhanii waan jedhu kana qabna. Qabsoon kaleessaa karaa nagaatiin yaada haaraa burqisiisanii mari'achuu dorgomuun hin danda'amu waan tureef aarsaa qaalii kaffalleerra. Dinneerra, mormineerra, qabsoofneerra, waaqa keenya qabannee mooneerra. Kan moo'ee injifannoo tikfachuuf qabsaa malee akka haaraa injifannoo haaraatiif hin qabsaa'u. Har'a tokkummaan uummata keenyaa, tokkummaan saba keenyaa kan barbaachisuuf injifannoo aarsaa qaaliitiin argate kan tikfachuu, eeggachuu, tokkummaa Itoophiyaa, tokkummaa sabaaf sablammii, misooma biyyattii kana dhugoomsuuf yoo ta'e alatti kana booddee waa'ee afaanii, waa'ee Oromiyaaf Oromummaa, waa'ee sabboonummaa, waa'ee ofiin of bulchuu ajandaa qabsoo goonee hin qabsoofnu yoo ta'e har'as kaleessa keessa jiraannaa isa har'aaf isa borii hubachaa hin jirruu jechuudha. Kun immoo duubatti hafummaadha. Nuti mul'anni keenya gara fuulduraa deemuudha malee duuba laalaa, duuba yaadaa, duuba jiraachuu miti waan ta'eef isa kaleessaa irraanfachaa isa boriif hiixachuu qabnaa jechuun barbaada. Rakkoon garaagaraa bitaa mirgaatiin mudachaa jira. Achi keessa taane garuu woo xiqqaate Afrikaa baa keessatti tokkoffaa ta'e ikonomii dachaa tokko ol guddate, ikonomii qonna jijjiiraa jiru, ikonomii magaala jijjiiraa jiru, ikonomii ijoollee keenya sabiyyummaa irraa kaasee barsiifachaa jiru ijaaraa jirra. Ijaaruu duwwaa osoo hin taane badhaadhina biyya kanaa fakkii Afrikaaf ta'uudhaaf yaannu sana galmaan gahuurraa humni nu dhaabuu danda'u tokkoyyuu hin jiru. bitaa mirga laallatutu nurra jira. Har'a ijoolleen Oromoo doktoroonni, profesoroonni waa'ee nageenya kan baratte ijoollee meeqatu jira. Waa'ee nageenya akkamitti akka nageenyi haa mari'annu. Tooftaa biraa haa uummannu. Tooftaatti olii galluun maaltu jira tooftaa namatti olii galla jennu koottaa galaa. Nun baafne kun bara. Kana wayyaanii itti fayyadamtee jirti. Amma maali
tooftaa walii galu afaan tokko dubbanna obboleessatu achi jira obboleettitu achi jira obboleessatu miidhamaa jira obboleettitu miidhamaa jira yoo tana goone hoo Oromoon waggaa 150 rakkate san 150 illee hin bulcha gonkumaa Oromoo harkaa eessattuu sossootu yoo walii galuu baanne hoo karaa sareen tolchite waraabessi seenaa walii galtee dhabuun keenya kun bada Oromoo walii haa galu yaboo waaqa laala yaboo lafa laala Oromoo walii haa galu tanaan lallaba. Galti nagaa galgalti nagaa galti nagaa galgalti nagaa warri nagaa waaree nagaa nageenyi haa ititu nageenyi haa bu'u nageenyi haa ititu nageenyi haa bu'u nageenyi jireenya dhala namaati nageenyi jireenya dhala namaati nageenyaa gatii kaffallee hin dandeenyu nagaa tilmaamne hin dandeenyu irratti hojjetuun ala Oromoo nagaa buufnu Oromoo nagaa buufnu Oromoo nagaa haa buufnu nageenyi waan guddaadha nageenyi jireenya dhala namaati nageenyi jireenya dhala namaati Oromoo nagaa haa buufnu Oromoo har'a nu abbaa biyyaati nagaa haa lallabnu fuula fi qalbii keenya gara nagaa haa deeffannu fuula fi qalbii keenya gara nagaa yaada keenya gara nagaa haa deeffannu nagaa.